fi qindeessaa sirboota afaan Oromoo Dinqiisaa Dabalaa waliin turtii taasifne. Kusataa mana jechaa ture artistoonni baay'een quba qabu artistoonni biroota hojjetaa turan hedduu isaanii beeku yeroo dadhabee akka bakka hojii isaanii dhiisee ciisu jira. Qeeraan harree magaalaa Sallaa keessa jiru miidhaa geessisaa jira. Ka hojjennu immoo harree dullachi, ka duddi cabe, ka duddi madaa'e, ka ijji bade kanneen bineessumaaf kan qophaa'an jechuudha. Gabaasa ispoortii fi odeessaalee biroos qabannee jirra kan siniif dhiyeessuun Ifraafoolii Dhugaasaadha hanga xumuraatti waliin tura. Godina Booranaa magaalaa Yaabellootti sirreeffamaan mana hidhaa keessatti nama saala wal fakkaataa qabu irratti yakka gudeeddii raawwate hidhaa cimaan adabameera. Yakki kun ganda Dololoo Hoolaatti mana sirreessaa godina Booranaa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 28 bara 2015 raawwatame. Gochi kun kutaa sirreeffamtoonni seeraa keessa bulanii fi iddoo sirreeffamtoonni seeraa biroon jiranitti kan raawwatame ta'uu abbaan alangaa aanaa Yaabelloo Ishetuu Abbaay himaniiru. Gochi yakka raawwatame sun gocha yakka middisummaa namoota saala wal fakkaataa qaban gidduutti kan raawwatame miidhamaan sirreeffamaa mana amala sirreessaa godina Booranaa keessa ture. Akkasuma namni gocha yakkaa kan raawwates sirreeffamaa ture. Gochichi kan raawwatame gaafa guyyaa 28 ji'a 12 bara 2015 halkan keessa tilmaamanii sa'aatii 6tti. Iddoon addaa sun immoo mana amala sirreessaa godina Booranaa keessatti ture. Abbaa alangaa fi poolisiin qulqulleessaa turanii. Ragaan gama miidhamaatiinis ragaan dhiyeeffatee ragaan namaa garee qorannaatiin fuudhamee jira. Sanuma irratti hundaa'uun abbaan alangaa aanaa Yaabelloo galmee keessa laalee ragaa jiru madaalee himannaa seera yakkaa bara 1996 keewwata 600 fi 32 irra dabuudhaan yakka faallaa uumama raawwatame jechuun ragaan abbaa alangaa himatamaan gochicha kana raawwachuusaa guutumaan guututti kan irratti mirkaneessanii waan ta'eef manni murtiitis dhagahamee wal bira qabee madaalee keewwata ittiin himatame kanatti balleessaa qabaa jedhee dhaddacha gaafa guyyaa 10 ji'a 3 bara 2016 ooleen himatamaaf akkasumas fakkaatota isaa ni barsiisa jedhee kan itti amane adabbii hidhaa cimaa waggaa 8 fi ji'a 5tiin akka adabamu murteessee jechuudha. Paarkiin biyyaalessaa Booranaa waggaa tokko dura boonaan miidhamee ture yeroo ammaatti dandamatee haala gaarii irratti argama. Sochiin turizimii paarkichaas yeroodhaa gara yerootti guddina agarsiisaa akka jiru ragaan paarkicharraa arganne ni agarsiisa. Itti gaafatamaa paarkii biyyaalessaa Booranaa kan ta'an obbo Nugusee Waataa Habtaamuu Xibabootu dubbise. Trendii isaa yoo ilaallu gad malee dabalaa dhufaara. Naannoo kana daawwachuudhaaf namoonni hedduun waamicha akka dhiyeessaa waan argaaruuf kanaaf godina Booranaatiif paarkii biyyoolessa Booranaa turistoonni daawwachuudhaaf karoora qaban akka dabalaanis hin agarsiisa. Fuulduraatti illee hedduu isaa akka dabalan shakkii hin qabnu kanaadha waliin. Biyyuma keessaayyuu yoo dhuguma nu irra hojjannu yoo nu cimnee kadeemu taate cimmeessuu dandeenya turistoota biyya keessaayyuu. Maa jennaan fedhiin jiru guddaadha. Ji'a tokkoon booda roobni kun waan caamuuf wanni cufti seenuu hin danda'ama. Iddoo amma taarikee jennu kana taarikeen kun Serengeetiidhaan isaa gadii miti isaa ol malee fakkeenya afaan paarkii Serengeetii daaversiin seenan ga'u laandiskeeppiin isaa ol fakkaata garaagarummaan qabu wadhini sootaati kanuma wanni isaan nu taadhaniin immoo akka East Afrikaatti yookiin akka addunyaatittu bineensota maayigireet godhan guddaa santu jira isaan nu caaluu danda'ani haalli daawwiin daballiin turistii biyya keessaas akkana fakkaata qophiin hedduutu jira. Paarkiin kun promootiin ta'an Boorana yoo jennu akkana paark uummata aadaa gadaa qabeenyi keessa jiru indigenous knowledge sun garaagarummaa tokko hin qaban. Irraa sanatti immoo ammallee wanni guddoon hafu hojii leessisuudha. Hojiin kun hin beekamne ammas. Lammiileen biyya alaa maal laaluudhaaf baay'inaan dhufu kan jedhu naa kaasamee. Lammiileen biyya alaa tokko ollaa Booranaa daawwachuu kan dhufan jiru. Lammaffaan immoo qaama siin jedhe kana laandiskeeppiin Booranaa adda uumama isaa keessatti booqee kan jedhu kanatu jira. Booqeen kun bakka hedduu jira isaan soota keessatti booqee sooddaa. Sadaffaa fi inni guddoon akka biyyattuu paarkii biyyoolessa Booranaati. Boorana gargar baasuu hin dandeessu waan ta'eef biyya alaatti yoo kan godinni Booranaa Indaanic and important bird area jedhamee akka addunyaatti adda bahee jiru. Important jechuun simbirroota guddoota asii argama. Simbirroota 286 olitti naannoo kanatti argama. Kun guddoon baratamu. Lammaffaa Indaanic bird area. Paarkii biyyoolessa Booranaa qofa keessa akka Itoophiyaa akka sheer godhannu miti. Akka Itoophiyaa yoo sheer godhanne Indaanikii 10 olti jira. Garuu paarkii biyyoolessa Booranaa qofa keessatti 4tu jira. Isaan keessaayyuu Indaanikiidhaas qofatti akka addunyaa eessattuu argattu isa kana daawwachuu dhufanii
Arteessoon harree diidaa gosti lama as qofatti argamanii saalaanii jira, leenciin jira, yayyiin jiranii isa kanneen jettu bineensota dabalataan simbirrootaan alatti isaan kanneen daawwachuu dhufanii. Lakkoofsi turistootaa dabaluunsaa gama fayyadamummaa hawaasaatiin bu'aan argamsiise maalii kan jedhu gabaabsitaniituma osoo naa kaastanii. Lakkoofsi turistootaa ammasii kun uummata fayyadamaa godhe yoo siin jedhe dubbii sobaati. Uummanni turizimii irraa fayyadamaa hin taane iddoo cimnee hojjechuu danda'u qabna akka turizimii irraa fayyadamaa ta'u. Haalli paarkichi yeroo ammaa irra jiru osoo naaf ibsitanii jechuun kana dura amma lakkoofsi lubbu qabeeyyii achi keessa jiranillee sababa bonaatiin miidhamanii akka turan odeeffannoo nan qabaati. Carraa bona sanii gara carraa jijjiirree bineensa yoo inni bade achi arganneetu jira. Kan dursa seef godha ka jedhurraa itti deemnee haala sanii saarita irratti xiyyeeffame saarita irratti immoo gireevii zebraan guddoo qabna isaan keessa 5 qofa kanu jalaa du'e kanu jaa arginu chaalenjii guddoo keessa dabarre amma wanni dabare gaafas wanni akka bineensa akka karkara yookiin waljaa jedhamu guddoon jalanii miidhamanii ergasii as immoo hordoffii cimaa akka waliigalaatti taasisneen haala paartiin biyyoolessa boornaa keessa jiru. Real Madrid taphattoota gurguddoo akka Kylian Mbappé fi Erling Haaland fudhachuuf yaadaa jira. Taphoota Premier League torban kanaa keessaa ammoo kan Manchester City fi Liverpool addatti eegamaa jira. Galaanaa Balaayii gabaasa ispoortii qindeessee qaba. Real Madrid yeroo jijjiirraa ganna dhufuu kanaatti maallaqa guddaa baasuun taphattoota urjii lameen Kylian Mbappé fi Erling Haaland mallatteessifachuuf abbalaa jira. Taphataan ganna 24 Mbappeen kilabasaa PSG waliin kontiraataa isaa haaressuu dhabuun diddaa keessa ka ture yoo ta'u yeroo dhiyoos immoo hariiroon kilaba Real Madrid waliin qabaa jedhamu akka qajeelaa hin taane gabaasamaa ture. Gama kaaniin Arsenaal karra eegaa David Raya ka ergisaan Brentford irraa fudhate ji'a Majjii kanatti dhaabbataan mallatteessisu barbaada. Bara kana jalqabbiin isaa akka gadi bu'e Manchester United ammoo sarara ittisaasaa cimsuuf fedha qaba. Kilaba biyya Faransaay Nice irraa Jean Killer Todibo fi Sporting Lisbon irraa ammoo Goncalo Inacio mallatteessisuuf jedha. Isaan kunneen kilabicha gadhiisaa jedhamee ka eegamu Rafael Varaan bakka bu'u jedhamee eegama. Dabalataan taphataan ganna 31 Casemiro ji'a Majjii kanatti mana Manchesterii bahuu mala jedhamaa jira. Paawundii miliyoona 60 Real Madrid irraa bara dorgommii darbe ka dhufe Casemiroon gara kilaboota Saudi Arabiyaa deemuu akka malu gabaafamaa jira. Oduu jijjiirraa taphattootaatiin alatti ammoo taphni Premier League sababoota taphoota intarnaashinaalaaf adda citee ture torban kana deebi'ee jalqaba. Taphni jabaan torban kanarraa eegamu ammoo Manchester City fi Liverpool walitti fida. Taphni kun sanbatarra staadiyoomii Etihaditti gaggeeffama. Qisaa Dabalaa qindeessaa muuziqaawwan afaan Oromoo hedduuti. Yeroo dhiyoositti ammoo sirboota mataa isaatiin beekamtii horateera. Ogeessi aartii kun tibbana jabaa dhukkubsachuun isaa miidiyaa hawaasummaa gubbaatti dhimma guddaa saamaa jirudha. Waa'illi keenya maatii olaanaa waa'ee fayyaa fi hojiilee isaa irratti dinqiisaa dubbisee ture. Hojii ture ergan dhiiseeti hojii ture sababa kanaatiin taa'ee baay'ee hojjechuu waan hin dandeenyee fi wanti kun immoo taa'umsa gaafa baay'ee taa'aa ture immoo baay'ee natti hammaata. Amma tarii yaala fooyya'aa yoo argatte waan kun waan fayyuu danda'udha jedhee yaada. Yaaluma gaarii yoo argatte na fayyaadha yaada wanti kun yaala barbaada. Yeroo itti dideettiin taa'u immoo wanti kun natti hammaata marjeebii. Nama jireenya waan ta'eef hojii biraallee qaban osuma hojjedhaa osuma maatii jireenya koo kan hin geggeeffadhu osuma hojii makanaani. Waggaa meeqa hojjette hojii muuziqaa qindeessuu kana? Amma waggaa 10 gootee eeganii aartii Oromoo keessa ergan seenee waggaa 10. Dhukkubi kun illee eegasii jalqabe waggaa 10 waggaa 10 kana dhukkubsachaatuma hojjechaa turte? Dhukkubsataa mana hojjechaa ture artistoonni baay'een quba qabu artistoonni biroota hojjetaa turan hedduu isaanii beeku yeroo dadhabee akka tokko hojii isaanii dhiisee ciisu jira. Lakkoofsaan hin beektaa sirboota hagamii akka qindeessite waggaa 10 kanatti? Hedduudha lakkoofsaan hagana murteessuu baadhu maali sirboota bara qabsoo wayyaanee sanaas hedduu sirboota hedduun qindeessaa ture. Erga jijjiirama gurgurfee sirboota hedduun qindeesse. Yeroo muraasa as garuu sababa maatii biyya kanaatiin kan wal qabate muuziqaa qindeessuudha baay'een dubbatti deebi'e maaliif taa'ee qindeessaa turuudhaan waan dhukkubuudhaa fi humnaa onnatti ta'aa dhufee jedhu ijoolleen muuziqaa qindeeffachuudhaaf yeroo naga gaafatanii taa'ee hojjechuudhaaf akka hin dadhabee jiru dubbattee ijoolleen kanumatti walitti haasa'anii kan miidiyaa irratti baasan yoo argate. Sirbi ati kan maaster pilaanii tokko situ qindeesse natti fakkaata. Maaster pilaanii natti qindeesse kan caalaa bulchinee natti qindeesse. Isaan ala immoo hojiilee sirbaa irrattis bobbaatee hojjetta ofii keetiifis sirboota qabdaa sirboota meeqa qabdaati? Kan ofii kootee hojjettee fi kan hiriyaa koo wajjin hojjette kiliippii 5
sirboota audiyootiin jiran immoo sirboota sadiitu gadhiisee jira. Walumaa gala naannoo sirboota torbaati. Ati hojii muuziqaa qindeessuuf muuziqaa hojjechuu kanaan ala hojii biraa yookaan madda galii biraa kan qabne natti himte. Hojiin aartii kun immoo hagas mara galiinsaa guddaa miti. Kanaaf yaala kanaaf deeggarsa namootaa si barbaachisaa jechuudha. Hojii ammayyaatti hojii biraa waan hin hojjetu illee hin qabu. Egaa yaala guddaa argachuudhaaf immoo ani hojii kana hojjedhee ittiin bakka guddaatti dhaqee yaachisuuf illee natti ulfaata. Egaa waan hundinuu beekudha. Aartiin Oromoo gaafa hojjettuuf yoo dadhabdee fi ofii keetti irratti malee bu'aa natti biraatii argattuu jiruuf jireenya jiraachisuu hin danda'u. Wallaanamuudhaa fi ofii kootii osoo ofirraa illee akka kanayyuu dubbachuun nan barbaachisu ture namootatti iyyuu. Fuulduratti hojii aartii kanaan wanti ati karoorfattu wanti ati hojjechuudha yaaddu maali? Fuulduratti albamallee hojjettee kan jira. Albama koo kanallee uummataan akkan ga'uun barbaada. Umman danda'e aartii kanaaf nama hojjetadhee yaada ijoolleef illee nan qindeessaa. Dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu qaqqabeen Israa'el lammiilee Filisxeem hiitee turte 39 gadhiifteetti. Kunis sababa waliigaltee dhukaasa dhaabuu gaggeeffameenidha. Isaanis immoo West Bank seenuun isaanii himameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaa